Christos dradeteka era do dosan dua belesira awal chake sekanjrani hondaf trenya berabe ra latira Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaadha awwaalamee nafne si'ooliin digira Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaadha awwaalamee nafne si'ooliin digira Maariyaamee Magdalaawiti hin sodaatin ana abbaa keetii deemi himee misiraachoo koo gammachisi obboleewwan koo jedhee dubbatee raafamina du'aa kaa'u koo du'aa mana Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaadha awwaalamee nafne si'ooliin digira boolla keessan jiru Kiristoosi hin figina Yohannis Phexrosi fagaadhaa deemaa awwaalcharraa akka dubbatee du'aa mo'eera jedhee dubbatee raafamina du'aa kaa'u koo du'aa mana Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaadha awwaalamee nafne si'ooliin digira Luqaasiif Qalayoophaa abdiin deebi'aa miti kun taphaa Yerusaalem gara biyya koo itti deebi'aa himaa ka'uu koo jedhee dubbatee raafamina du'aa kaa'u koo du'aa mana Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaadha awwaalamee nafne si'ooliin digira Amanitumaa sin sodaatini shakkiin guutamtee Gooftaa keen qorine mana cufaatti kaleenu simatee ijaan agarree fuuldura dhaabbate macaafa guddaat kan hin katabamne waan baay'ee raawwatee kan hin raanfatamne Gooftaan Iyyesuus ka'eera mucicha Yihuuda du'aa mo'eera
Iyyesuus ka'eera mooticha Yihudaa du'aa mo'eera awwaalchisaa duwwaa